Assalamu alaikum ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota ajaa'iba takka isinii qabadhee dhufeen jira karaa lammaffaa ittiin YouTube irraa maallaqa hojjechuu dandeenyu keessattuu YouTuberoonni gurguddaan bareechitanii maallaqa irraa argachuu dandeessu. Wanni kun product adda addaa YouTube irratti beeksisu. Productiin nuti beeksifnu gara video nuti maxxansinuun akkasuma video namoonni biraa maxxansinan irrattis ni dhufa. Shopping waan jedhu tokko nu ida'ee jira channel monetization jala jechuudha mallattoo doolaara erga tuqnee booda duraan afur ture overview ads fi membership if supers bakka jiru bakka super chat irraa bannu jechuudha amma garuu bakka biraatti takka fidee itti ida'ee jira bakki inni fidee itti ida'ee kun shopping dha YouTube Shopify dha achi irratti beeksisa adda addaa beeksisuu dandeenya yoo dukkaana yookaan immoo suuqii yookaan waan gurguraa jiru qabaanne waan gurguraa jiru sana achirratti beeksisuu dandeenya fakkeenyaaf namoonni uffata aadaa waan adda addaa beeksisan gurguraa jiran yookaan cosmetics adda addaa achirratti connect gochuudhaan beeksisuu dandeessu mallattoo doolaara kana tuqxanii namoota moonii tahaniif jechuudha namoota moonii tahaniif mallattoo doolaara kana tuqxanii yeroo channel monetization jala seentan overview ads fi membership if super qofa ture amma garuu shopping inni jira shopping duraanis namoota baay'eedha ba'ee jira YouTube garuu kaleessaree fi kan inni seera kana gadhiise jechuudha kanaan booda waa beeksifachuu ni dandeessu kan inni jedhe shopping jedha get started tuquudhaan kan isin shoppa keessanii yookiin immoo waan gurguraa jirtan achirratti wal qabsiiftu YouTube irratti isinii beeksisa yeroo isin live seentan akkasuma live keessan irratti ni dhufa video keessan irratti waan adda addaa irratti hidhuu dandeessu gara YouTube irratti beeksisuu dandeessu jechuudha. Namoonni ofii hin qabne garuu namoonni ofii keessanii hin beeksifne namoonni keessattuu subscribe gurguddaa qabdan get started kana tuquudhaan keessa seentanii welcome share your product jedha across your channel channelii kee irratti product kan kee waan gurguraa jirtu waan gurguruu barbaaddu beeksifadhu jedha. Namoonni ofii beeksifachuu hin barbaanne kan nama beeksisuu dandeessu haala salphaa ta'een add product from your shop waan gurguraa jirturra product kan keerra customer kan keetiif yookaan immoo namoota si daawwataniif beeksisii jedha connect your shop waan jedhu jira connect your shop sana tuqxanii process isaa isinii qabadheen dhufa yoo wanni kun isinitti tole wanni YouTubein haaraa fide kun yoo isinitti tole process isaa akkasuma namoonni beeksisuu barbaadan nama beeksiftanii maallaqa irraa argachuu dandeessu galii biraa isinii taha jechuudha galii YouTube irraa argattan irratti dabalata taha jechuudha. Like subscribe money taananu namoonni money taatan xixiqqoodhumaan eegaluu dandeessu kan nama beeksisuudhaan waan akkasiitiin yoo eegaltan namni isin irratti beeksifachuu eegalaa jechuudha. Pay promotion qabaattu jechuudha namootaaf waa beeksisuudhaan. Kanaafuu suuqii jaraa waan jarri mirtii jaraa irraa haga ta'e suuraa fudhachuudhaan yookaan immoo suuqii jaraatiin connect walitti gochuudhaan online store jaraa yookaan bakka business jaraa connect walitti gochuudhaan suuraa jarri qaban asirratti beeksisuu dandeessu jechuudha gabaa adda addaa fidaa fi jarri immoo maallaqa isinii kaffalu jechuudha. Kanaafuu namoonni ofii keessanii beeksifachuu barbaadan ofii keessanii beeksifachuu dandeessu YouTube irratti yookaan immoo kan nama beeksisuudhaan maallaqa irraa hojjechuu dandeessu haala salphaa ta'een hundi keessanuu channel monetization jala seentanii shopping connect your shop bakka jedhu tuquudhaan channelii keessanii walitti connect gochuudhaan irraa dalagachuu dandeessu step inni itti walitti connect godhamu step baay'ee xiqqoodha waan hedduu miti wanni isin guutuu qabdan step isaa isinii qabadhee dhufa barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Like sharing dagatina isinin jedha barnoota kutaa ittaanu walitti deebina turtii gaarii